Nagaafattanii waa'ee shantaraariitii yookiin immoo babarachuu qaama keenyaa akkuma suuraa irratti argan kana yeroo dubartoonni hedduun ulfata'anii gaafa daaniitiin jedhanirra gara nama babarachuu danda'a. Akkasuma immoo furdatanii gaafa furdinni kenna qannaseetiin jedhee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafumni akkam jirtani hordoftoota fi daawwattoota Saantii Oroshoo hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi gosinaa dhaqqabu jechaa hadhas TV dhufeetiin jira. Hadha maal qabattee dhufteechuun keessan hin hafu. Akkuma dura isinii himuuf yaaletti waa'ee shantaraariitii. Shantaraariitiin kaa'amni hedduun beektanii saboota garaagaraatiin nama dhufuu danda'a. Kanaafuu akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya? Maalirraa immoo namatti dhufa? Sabbi maalitiin namatti dhufa? Kan jedhu viidiyoo guutuusa qabadhe isinii dhufeetiin jira. Warroonni harataa tanaan baga nagaa dhuftanii chaayinaala kanaaf yoo harataa tan immoo maal ta'uudhaani viidiyoon guyyaa ta'an gallakkisu akka isinirratti gochuun dagatinaan isin jedha laayikii sheeriin isin gootanii hiriyoota keessan bira ga'uu danda'a. Namoota rakkina akkanaa qabu isin fayyada jechuudha. Kanaafuu asumaan gara mata duree keekaadhaatti isin dabarsa. Mata dureen keekaadhaatis yeroo baay'ee waa'ee shantaraariitii kana nagaafataa turtani. Ani garuu tana duras viidiyoo irraa dalageetiin jira. Namoonni viidiyoo duras hin ilaalin duuba deebi'aati ilaalatii kaadhaa kanallee fayyadamadha. Irra caalatti kaadhaa wanti inni fayyadu namoota mana keessatti kan jedhisan dalagachuu hin dandeenye suuqarraa bittanii waan fayyadamuu dandeettan waan qabadhe isin dhufee fi kanaaf malee waan mana keessa fayyadamtan duras hojjedhee jira. Hadhas viidiyoo takka dabalataan isin fidee jira jechuudha. Jalqaba irratti shantaraariitiin karaalee hedduun dhufuu danda'a. Akkuma beekamu yeroo ulfataanee gaafa nuti dhimma arganneerraa garaan keenya guddatee waan gaddeebi'uuf qaamni keenya kun walitti guutamuu danda'a. Kanarraa shantaraariitiin dhufuu danda'a jechuudha. Naannoo biraatti akka carraa ta'ee waan biraa kan jedhamu ta'ee garaan keenya yookiin sarbaan keenya qabu burratu akkuma suuraa irratti argitan kana shantaraariitii jechuun isa kana jechuudha. Akkuma beekamu qoonqoon Oromiyaa keessatti kutaalee hedduu jira. Qoonqoonis garagara yookiin afaanitti haasaatti gargar ta'uu danda'a. Kanaafuu qaama nama burratu jechuu barbaadetti walumaa galatti. Inni akkamitti akka ofirraa balleessitan immoo tuyyuu jalqaba irratti akkuma isin jedhetti karaa kanaan isin dhufuu danda'a. Kan isin dhufe kana akkamitti ofirraa balleessan osoo inni nutti dhufin dura akkamitti ofirraa ittisna kan jedhuu fi jalqaba irratti yeroo ulfaa osoo beeziliinii fayyadamtanii hedduu bareeda. Warroonni dubartoonni jechuudha. Yeroo ulfaa yeroo kamiyyuu beeziliinii sirriitti osoo fayyadamtanii akkasumas zayitoonii osoo fayyadamtanii zayitooniidhaan qaama keessan yookiin garaa keessan kan sirriitti osoo sukkumattanii beeziliiniidhaan isinitti dhufuu hin danda'u jechuudha. Ittisuu dandeettan karaa kanaan osoo hin dahin durattuyyuu. Akkasuma killee yookiin anqulaalee afaan Amaariffaatiin jedhamu kana boora sana osoo hin taane adii kana sukkaara wajjin dhooftanii garaa keessan irra dibattanii xiqqoo ofirra tursiistanii erga ofirra dhiixanii booda yeroo ulfaati kun yeroo deettanis rakkoon qabu garuu of eeggannoo isa jalqabaati jechuudha. Karaa kanaan ofirraa ittisuu dandeettan. Karaa inni lammaffaa osoo magaalaa irraa bitattanitti isin dabarsiniin duratti maal jedhama girfaa jedhama afaan Arabiitiin biyya keenyatti illee qarafaa jedhama. Akka suuraa irratti argaa jirtan kun qarafaa kana daaktanii yookiin immoo tumtanii rakkoon qabu. Erga daakuu isaa qopheeffatanii booda daakuu isaatii fi zayitoon biyyatti tan zayitoon argachuu dhabuu dandeettanii zayitiin ejersaatis hin ta'a dhadhaanis hin ta'a zayitiin kookonaatis hin ta'a akkasuma beeziliin illee hin ta'a. Kana hunda caalaa argattan garuu zayitoon wajjin fayyadamtan. Akkamitti fayyadamtan? Jalqaba irratti kookonaat zayitoon yookiin ta'e kookonaat ta'e wanta ta'e haa ta'uutiin qopheeffatanii xiqqishoo zayitoon ta'e isa xiqqoo dabbisoo osoo hin taane xiqqooma qorra baastanii ho'istan. Erga akkasii ho'istanii booda girfaa kan daaktanii daakuu isaa kanatti dabaltanii walitti laaffistanii hedduu kalaafaa ta'e jechuudha. Erga killee san dibattanii killeen boora osoo hin taane boora keessaa baastan jedhee mire adiisiisan qofaadha. Isiisan erga waliin dhooftanii sukkaara wajjin dibattanii bishaan dhiqattanii geessitanii booda girfaa yookiin qimamii kana jechuudha qarafaa kana. Daakuu isaatii fi zayitoonni walitti makatan kana fuutanii garaa keessanitti dibattan. Warroonni garaallee irrallee qabdanii warroonni sarbaarraa furdattanii as bu'aan furdatee namoonni qannase namarratti ba'a waan ta'eef iyyuu isinirraa qaamni keessan gaafa qannasu isin babarratu yookiin shantaraariitiin kun isinitti ta'u bifa kanaanii itti dibattanii ofirraa balleessuu dandeettan. Paarsentii 100 qarafaan hedduu isinirraa balleessa. San qofa miti warroonni nyaarri keessan jallisin gurraachitullee qarafaan gahee guddaa qaba dibadha isin jedha. Inni sadaffaa akkamitti ofirraa balleessan kan jedhuu fi suuraa irratti argitan kana jechuudha. Suuraa irratti argitan kana qoradhee gaafadheetidha kan isinii fide faarmaasii irratti gurgurama. Faarmaasii bakka kamittuu yookiin saladii yookiin faarmaasii
kamutu hin argatan garuu suuqitti Allahu aalam haga argatamu hojii saladii adeemtanii gaafatanii ergachi bitatanii booda itti dibatan jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaan namoonni gargar ta'uu danda'a jarru isinitti himan. Akkamitti akka itti fayyadamtan na caalatti tarii viidiyoo isinitti dheeressuu waan danda'u jarri isinitti haala gaariidhaan adda baasan waan ta'eef iyyuu jararraa gaafatanii isa kana bifa kanaan fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Inni biraa immoo jara kanneen sadiin fayyadamtanii yookiin jara kanneen sadii warroonni manaa hin qabne maal fayyadamna warroonni jettanii fi viidiyoo dura hojjedhee jira achirra haala gaariidhaan ilaaluu dandeettanii akkasuma immoo irdii fi yookiin nashaa jedhan afaan arabaatiin harcee boqqoollooti sukkaara kanneen illee baytanii fayyadamtan gaariidha garuu irra caalan inni guddaan kami jaroota sadii irratti maqaa isin dhiyeessanii ka suuqaa bitattanii fi girfaa yookiin qarafaadha qarafaa isin jedhanii fi zayitoonii dhadhasaa ta'uu rakkoon qabu kanneen fayyadamtan yeroo muraasa keessatti isinirraa baduu danda'a osoo asin geelle dura garuu of eeggannoo godha keessattuu dubartoonni nuti jechuudha warroonni shamarranii osoo hin dainiin duratti yeroo ulfaa of eeggannoo sogoone irra gaariidha dibachuudhaan jechuudha beeziliin zayitoon fayyadamnee of eeggannoo gochuu dandeenya viidiyoon kiyyaadhaatti qabadhee dhufe hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti nagaa turaa warroonni chaayinaa kanaaf haraatan immoo maatii ta'a waliif sheerchi godhaati akkasuma laayik osoo hin godhin hin baay'inaan isin jedha dalagee jira achi jala gad deemtanii ilaaluu dandeessanii kanaafuu